السلام Nama si عليكم. Darwiti kifay saruti. Namni inti ganama waan bira jireenya koo nama le. عاو صلاة تنجر وانت كتنجر سلام تندقي سوزمي. Astaghfirullah. Nasib balleessa obboleetti yafoona illa. Siin zallo. لا لا شير سجاجر تاي كمان سبي صلاة ولا كمان Ah, سيركتس. dhiifama yaa bona dhiifama. Nasib balleessa. Salaateem صلاة تمري. maasha Allah. Tan rutina ውይ ወላሂ በጣም ነው የምታምረው። maasha Allah. Galti bari salaata akka ta'u bareechaa. قالت ወይ የኔ ቆንጆ Anola. Ishiin nuti feete. Bar wanni akka ibaadan nama bareechiti. Duniyaa tana gubbaa yaa Rabbi nuti tana naa islaamiti. Rahimaa naa godhi. ወላሂ በቃ በጣም ሺ ሶ ላይክ ኪዩት አይስክሬም የሆነ ምሳሳት ነው የምትበላት። Waay micoon ayskiriima fakkaatti jiru. ኦፍኮርስ ወላሂ በሬድ او جرتا زمي. Lubbuu eessa jirta? Dammaam jirta? دما من جرو. خراوادي خنانجر. Dhufuu lubbuu. خرب ما جرا شريانا برا Wanti يمتي feesee haa سلاي. taatu. Haa? خوتو شريانا برا يمتي سلاي. Bishaan niira na ergi booruun dhufa booru. والله زمي خنيا ستي قاتاو. سنين afeera guyyaa tokko inshallah hoteelatti tiktaakiin kiyya giiftii dhiyoota nama na keetii walii qabadde hunda keesseera aayidii na gaafate waan takka baaboo namaa kan hunda ta'u leebara 17 qaba leebara kiyyaa'u hubate Maan qabu? An giftiin fadhu. Niiruma naa kan. Niira akka keessa erga dhufa. katikeetaa inshallah siifiin kana waan sittiin kijibne immoo guyyaa tokko laaqana bareedaa siif yaada mana keetii siniin afeera taa tikeetaa immoo inshallah itti yaadeen sii mura in kijibu kijibni gaarii miti Inshallah da takai. tikeen inshallah Inshallah ta tarabbii maal naa kanno. rabbiin siif kannaa garuu hanqasuu ammaan dhufee bitee biyya tanan turreen saniif. Nama amma dhaqee. Silaa qabaatte garuu na geessita. Wallahi siin geessaa garuu amataa fi baatii shanii inshallah ammaan tanaan qubadhe hanqasana dura baatii torba akkana mucaan adaadaa ta'uufiifin hawaalaa dalagee kafalee waggutaanis dalagaan haalli naa mijoonii baadiyyaan ture. Olumaa gadi hin deemu ture tiraanispoortumaan olii gagkafalu ture ammaan qubadhe. Wayi bishaaniiti. Maa garaa na balleessita akkan. Ashir wallahi nuuf jiraadhu hedduu si jaalannaati nama galataa nama kabajaa qabu mataa dhiiraati rabbi umrii si haa dheeressu. Osoo waan guddaa si goonee nutti tola nuti wallahi laazim yaani dhabumaatu nama godha malee. Wayi bishaaniiti garaa na balleessita rabbi sodaadhutte. Ashir ashir. Ambar suudu wasanuu si eegan faneeran. Garuu immoo ijoollee teenya hagatti akka garaa lafti ilaala dirula. Historical. Mee akkanumatti imagine. Sila waan feeni si goone nutti tola. Ambar garoomina nama keenyaa kana naan fadhu keessa. Afeeruu numa feenaa oo akka ati tola ooltummaa namaa oolchuun amala gaarii qabdaa jaalala namaa qabdaa. Silaa waan takka magaalaa Riyaaditti koonsartii bareedu takka siif goone achitti osoo si daawwanne das nu jaa garuu mataa kiyya qofati malee wallahi isuma dhugaa. Bishaanii maa garaa na balleessita akkatti meeshaalee kun gara nama dhamaa tokko nama gana homaan godhini ganaan jabaachuu fadha. Jabaa wallahi jabaadha ammallee gara fuulduratti rabbi hamtu sirraa qabu umrii dheeradhu. Dhugaa ati nama jabaadha yaani qoosaa kee keessatti rakkina namaaf hubatta. Yaani yaada namaa daftee namaaf hubatta. Dhugaa hedduu galatoomii akka fayyatti obboleessaan hedduu jaalladhu umrii dheeradhu rabbi hamtu sirraa qabu. Amin. Awwa bishaanii yaa subii salaattee suudii jirta. Achumaan Wala sabi si jaalladha wala salaataa fi nirriba qubee. Yaa bakka ayinaa godhe dhaqqa baddoon akka dhaqqa baddoon. Wallahi zammii keenya rabbii balaa sana haqe. Akka jaalala namaa si kannetti riskii keessa jaalala namaa caaltu rabbi si haa haqe. Amin. Si haa dheeressu. Fayyaa sitti haa ta'u. Mataa dhiiraa ta'e. Wallahi rabbi addunyaa akhiras si haa milkeessu. Jaalala muhaajataa rabbi si kanne rabbi akhirallee wallahi rabbi warra sahabaa jaalatan irraa rabbi si haa taasisu. Amin. Jannatul Firdaus lixi'ati haadha mana keetti. Jauh bishaanii mee akka bitti taksiin jaaras laan. Mee akka nani raskan ishe waan qabu. No. Wallahi garaaniin si haladhee rabbumaa wal nama barsiisaa wallahi rabbi umrii si haa dheeressu.
nuuf jiraan waggaa kuma ani zammaana wallaahi tikeeta sii muruu miti osoo hin qabaadhe warabbal kaabaa rabbi na ajjees guyyaa irraa sii qabalee sii bira dhufee sii ilaala ture garuu hin qabu malee. Wayyaa rabbi. Yaa bishaan maa kan nagoota yaa. Ashira laayizamee garuu abdiin qaba inshaallah akka ijoolleen Suudii Arabiyaa maal babaa keenya makiinaa bitanii misiifillee waan akkasii fuumnee galatoomaa faamiliinsaa waan akkasii fuumnee akka Suudii Arabiyaatti makiinaa bareedduu akkasii binnee akkasii yaamnee sapiraayisii goona abdii qabna. Duusi jaalladha. Yoo galatoomaa yoo. Laal wanni bareedduu maali beektaa? Wanni bareedduun obbolummaa wal jaalachuu wal kabajuu keenya. Awwaan biraa waan takka warabbil kaabaa waan takka hin barbaadu. Wanni nan barbaadu maali beektaa? Ati amma ilaalcha waan agartee ilaalcha gaarii itti agarsiifte kan agartee waan kana qofaan fadhaa. Kanaan na gammachiisa. Waan biraan sadarkaa kiyyamu. Amma namni kun wajjin jiraata beektaa bishaanii. Wajjin jireenya jechuun obbolummaa. Obbolummaa haamilee walii eeguu. Wal jaalachuu wal kabajuu ati amma kabajaan itti agarsiifte sababa kan keetii dubartoota biraa hedduu akka kabajuu na goote jechuudha waan akkana sana fa'aa godhuu qaba. Wallahi duraan waan kabaja wallahi kabaja namaa ni qabda an fuula keetii yoonji wallahi rabbi si harkaa tarii miidiyaa nama miidiyaa ta'etis miidiyaa kanarratti ni hordofta namoota hawaasaa kan kee kajachoota gaarii zammeen nama akkanaati jiru namni tokko waan namni qabu namaan jaa gaafa ati hamtuu qabaattee tola kan kee dila gooti kanarraa hamtuu guyya tokkootiin illee akkasumas si raggatan warri miidiyaa kanarraa. Garuu hanqaarraa kanatti waniin arkee hamtuu tante takka arkee hin beeku miidiyaa irratti illee jaalala namaa ni qabda lafatti illee rabbi akkasii sandaran si kaa godhu hanqaan arkeera wallahi nama si faarsu malee nama si arrabsu na agarre kana ka godhe immoo ati ifirratti hin beektu hojii keeti wallahi ati ifirratti nagartu kofaltee taphattu malee garuu immoo hojiin kan kee hedduu hojii goonsaa hojii gaariidha umriin ol dheeraa. Lafatti illee lafa dhaniyeera. Wallahi yaa fadhuma qabanii nama akkanaa wallahi lafatti fiiganii nama rafan yaa wallahi. Anu osoo jiraadde namni wayii interviina godheeti namni eenyoo Itoophiyaa galtee agartee sitti tolan anjan zammaanoodhaan jeen. Bishaanee bakka bishaanee shari'aan afurii sun amma dalaguu qabdi gisee kanaa tan yoomiif namaa tan shari'aan afurii sun yoomiif namaa tan. Ammaaf taatee gisee kanaa tana.